Fulana mjiru afaan elwaaqe jaajina dubuluk afaan elwaaqe ani nabbadaa dhiliiban jaatanii eel kanaani wanni elwaaqe dhaniifi akka maanguddoota arga dhageetti nam tokkirra dhageennitti duri gadaa haroo adii abbaa gadaa 52 gadaa nam kana dhukkubii koleeraa maqaa koleeraa kan egaa maqumeegi sun bara dhageenne yenne malee gaafas albaatum gadaa haroo adii jedhan albaatii gadaa haroo adii albaatiin dhuftee nama balleessit albaatii taanii cirreessi oma qorsirran beeku dadhabanii jennaani raag dhaqanii jedhan raag dhaqandhaani raagii waan jedhe eelali eelkarre qarcabdichali eelkarre eel qarcabdich sun dhaqa eel suni duboola sun suma duboola harrayyuu oola gurraachi gurra baballaa ka sangan ta'in ka horma ka waan cuf naf cuf guutuu qabu ka gurru kutan ta'in oola akkasi itti qalaa dub maddikaa dub sun dira afaan eelaatti gulanta eela gararroo takkana dira mukaddira jal hulluuqaa dubsun hulluuqaa bisaan sun cufachi geejjibaan dhaaffadhaa gaala harree farda gaangee waan qaban cufat dudduwwooleelleet waan cufaffaatanii coqorseel waaqi sun namni as dhufuu dandadiqatee nam dhufuu hin dandeen tamsa $6 tamsaan $6 diidman waaqaa jedhan sun achiin walti qabanii arma bisaan kan itti dhaachanii jedhan harma bisaan kan dhugee dhiqatellee waan duboola suni maddikaanii eebbisanii dhuganii sunirra waaqinan fayyisee jedhan achirraa warri dhufuu hin dandeenyellee tamsa $6 ham dhaasi sun achi walti qaban labsuun amma maqaan diidman waaqaati achi fayyanii jedhan amma eel gaafas bisaan isaatiin fayyan eel waaqi jedhaniin laf gaafas namni itti walti qabamee fayyisuun diidman waaqaa jedhanii eeli sun kan eeli kun qarcabdicha ali erkarree jedhanii kun kana eeli kun ammiya waare baqasaan eelaa tasila namni tulaa kee deemataan cuftii nagaa yaa akkanumattu hortee bulte armaan sila fulaan faccanaa taqaa eelaa tanaanni gataan cubbisaaniin guutamtee akkan ciifti aga akkan tayan meeli kunin waggaa gada jiloo aga dhumirratti guutam gaafas barbaandu buluqii kun guutam hawdaaleen gugurdaan kun mul'achuu lakkis eegi gaafas akkum kan jira amma arganna 40 way jirra tanaaf duuba eeli waaqii akkasi eeli kun gosa qarcabdu duri eeli waaqi jechi jedhuun duratti eelali eelkarree jedhanii dubuluq illeeni jechi amma dubuluq jedhan kun gaafas dubulluuqan dubsun hulluuqanii jennaani maqaa laftanaatu dubuluq jedhanii jedhan dubuluqiin tun dubulluuqu sun irra dhufte dubsun duuba afaan eel kanaatti hulluuqan jedhan akkana lafallee maqaan dubuluq ta'ee eel ammoo bisaan isaatiin waaqi nam fayyisullee eeli waaqi jedhaniini dhibaayyuu itti baani eeli kun eel akkana jechuudha. Eeli kun amma inni tula sallaniitti hin galu madditi dubuluq ammoo maddiqaa tulaa jedhan maddiqaa tulaa keessatti argamtu malee boolliti eelaa tula sallaniitti hin galti. Dhibaayyuun arma baanii in jirti dhibaayyuun ammallee nu jirti dhibaayyuu yoo baanii maanguddootii durattuu mari'attee yeroo qaba yeroo baatii abraasaafa kees baanii yoo baan ammoo itti dhibaafatanii dullachi waliin deemti dullachaaf dagaaga waliin deemti dagaaf gaaf dullacha ammoo dhibaayyuu kana qalan isaananum callatti dhibaafatan daraaratti naqatan angafii isa qara isatti dhibaafatanii coqorsittafanii awaayyettafanii itti dhibaafatanii daraara naqatanii akkanuma dhibaayyuun ta'an wal qabattee eela dhibaayyuu dabarte achitti ammoo dullachaaf dagaaga qalti
achillee dhibaafattee akkanaan duuba dheeda finne maddaa gooroo yuuba jilti hangafii eel kanaa jechuudha. Waaqa kadhatanii waaqa nuu dhagaye waaqa nagaa nuu kenni nagaa fayyaallee waaqa kadhatan hormaata bultumallee waaqa kadhatan waan cufan gaf qaraa eel kan dhufanii eel kana irra yoo dhibaafatanii kaan duubamma dhibaayyuu dabranii achi dullachaaf dagaagaa qalan dullachaaf dagaagaa qalanii eebbifatanii gargar galan.